Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new update because whenever we upload new video you will get a notification. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota peejii qeerroo app akkam jirtan nagaa keessan baga nagaan jiraattan isin jira. Egaa peejii qeerroo app yeroo appilikeeshinii babbadaa qabtee isiniif dhiyaata jechuudha. Maal isinitti fakkaate appilikeeshinii keessaa murtiidha kan hin qabadhee dhiyaadhu jechuudha. Zimbiyyee bakka calmeedheetuma waan arge isiniif hin ergu jechuudha. Sunis har'a appilikeeshinii ajaa'ibaa tokkos qabadhee isiniif dhiyaadhee namni guutuun qabachuu qabu. Appilikeeshina 120 gara 100 ol jechuudha. 120 kana kan qabatu jechuudha. Tokkichisaa jechuudha. Warroonni jawaalli nu jalaan fudhatu gannuun buusuu aappii kanan ta'u warri baay'ee rakkina jawaalaa himatan jechuudha. Jawaala guutee minaamin jettanii asumaan furamtaniitu jechuudha. Kun waan baay'ee ajaa'ibaati. Appilikeeshina kana akka argeen beeku. Kana haala isinitti hubattanu isinitti agarsiisa. Play Store keessaa Smart Kit jettanii kan isin bootanu description YouTube kiyya jalan isiniif nan kaa'a. Haala sanaan bootanii itti fayyadamtan jechuudha. Sana dura garuu warri haaraa dhuftan jechuudha. Anaa dhufu baga nagaan dhuftanii gara YouTube kiyya jechuudha. Awwal kadir app jettanii isin kan isin bareetanu. Warri duraan subscribe gootanii jirtanu guddaa galatoomaa isin jedha. Kun haala kanaan isin baa jechuudha. Awwal kadir app jettanii kan isin bareetan jechuudha. Kun asirratti kan argamtu jechuudha. Kun haala kanaan jechuudha. Subscribe bakka kanarratti gootanii keessa seentanii jechuudha. Wannan asirratti gadhiisee ilaaltan jechuudha. Baay'ee gadhiiseetiin jira jechuudha. Asirraan share namaaf gootan jechuudha. WhatsAppiidhaan subscribe gochuu hin irraanfatinaa isinin jedha. Wanni kun akka nu jajjabeessuuf appilikeeshina gara appilikeeshina irratti deebina jechuudha. Appilikeeshina kan argattanu Play Store keessaa argattan jechuudha. Description YouTube kiyya jalas isiniif hin kaa'a jechuudha. Smart Kit jettanii kan isin bohattanu kunoo isa yeroo jalqaba kanaaf isinii bahu jechuudha. Baay'ee waan ajaa'ibaati. Kun haala kanaan Smart Kit 360 baay'ee waan nama gammachiisu jechuudha. Appilikeeshinii innumti dhabe baay'ee hin jiru bakka. Wanna nama fayyadu wanti inni dhabe tokko hin jiru jechuudha. Hamma itti galleetti ilaalla. Dhiifama waan yeroo dheeratuuf obsaan nu dhaggeeffadhaa. Hoggasiin itti galtanii akkanatti isinii baasa jechuudha. Kan yeroo jalqabaa kanaaf yeroo seentanu jechuudha. Appilikeeshina yeroo jalqabaa kana seentanu bakka kana irratti yaada keessan wanna achi isinii kaa'u jechuudha. Fakkeenyaaf jawaallis qabaa sana dhiiftanii asirratti yoo ka fayyadamtan ta'e jechuudha. Waan barbaaddan asirratti barreeffattanii naan achi isinii kaa'a jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Ingiliffaa warra barreessan immoo jechuudha. Kun nootti achi kee jechuudha. Afaan Ingiliffaa warra barreessan immoo asirraan mallattoo rikoordii kana yoo qabdan jechuudha. Sagaleedhaan achi isiniif waraabee sagaleen dubbattanii naan inni immoo barreeffamaan qat godhee isin jalatti yeroo gabaabaa keessatti isiniif kaa'a jechuudha. Afaan Oromootiin garuu sirriin barreessu. As jalatti seef godhattan jechuudha yaada keessan. Kan lammataa kan immoo translate jedha. Afaan Ingiliffaa, afaan Arabiffaa, afaan biyyoota gurguddataniiti kan inni asirratti hiiku. Asirratti afaan Ingiliffaatiin yoo barreessitan jechuudha. Gara afaan Arabiffaatti isinii hiika jechuudha. Afaan Arabiffaatiin yoo barreessitan Ingiliffaa isinii hiika. Akkuma sana biyyoota baay'ee jiranii garuu Oromiffin jiru jechuudha. Keessa laaleen dhabee namni Ingiliffaa beektan yookaan Arabiffaa Ingiliffatti hiikachuu barbaaddan asumaan akkasitti barreessitan jechuudha. Kunis waan baay'ee nama gammachiisu. Waan baay'eetu jira jechuudha. Bakka kanarratti fiilma naajirii jawaalli keessan kan hin qabnes jechuudha. Mobaayilii keessan fiilma naajirii kan hin qabne jechuudha. Kun asirratti fiilma naajiriin jira. Fiilma naajirii kana asumaan itti fayyadamuu ni dandeessanii. Asirratti kaatar jedha. Viidiyoo kukkutuu fi adda addatti mummuruu aadiyoollee adda addatti mummuruu asiin fayyadamtan jechuudha. Appilikeeshina biraa utuu hin fayyadamini. Asiin rikoordiin jira. Rikoordii asumarraan appilikeeshina kana osoo hin taane jechuudha. Asumarraan rikoordii sagalee waraabuudhaaf waraabuu dandeessan jechuudha. Inni kan biraan immoo baatirii keessan asiin ibsachuu dandeessan alaatolii. Silkiin keessan warri ibsaa mataasaa danda'e kan hin qabne jechuudha. Appilikeeshina buufattanii kan fayyadamtanu appilikeeshinii bootaa jawaalaa isin jalaa fuudha. Kun asumaan appilikeeshinii tokkittiidhaan kana mara fayyadamtan jechuudha. Inni kan biraa gadaanee asirratti kiliiniin jira.
kan jawaala keessan isiniif qulqulleessu jechuudha. Kunoo as kiliiniin jira kan jawaala keessan isiniif qulqulleessu. Appilikeeshina biraa buufattanii warri jawaala keessan danqaattan jechuudha. Warri jawaala keessan irratti jawaala keessan isinii fudhachuu dide appilikeeshina buufattanii naan kunoo asumaan kana keessaan dhufee kiliin isinii godha jechuudha. Inni lammeeffaa immoo baatir seever. Baatir seeverii kana seentanii yoo keessa seentanii seever gootanii seef isinii godha jechuudha. Appilikeeshina biraatu bu'aa kunis kun appilikeeshinii bakka biraatti kan bu'u hafeera jechuudha. Inni kan biraan immoo asirratti kaalkuleeteriin jira. Kaalkuleeterii yoo barbaaddanis asiin jira jechuudha. Inni kan biraan immoo waan ajaa'ibaa korreensilii ka jedhe kana jechuudha. Yeroo akkanatti rukuttan jechuudha. Asirratti doolaara guyyaatti jechuudha. Haga ni jijjiiru. Ka biyya feetanii haga ni jijjiiru asirratti baruu dandeessanii. Fakkeenyaaf manuma keessan teessanii jechuudha. Bakka kanarratti seentanii kan Itoophiyaa gootanii asirratti kunoo bakka kanarratti kan Itoophiyaa irra buufattan jechuudha. Kunoo bakka kana ala rukuttanii Itoophiyaa gadi barbaaddanii argitanii irra buufattan jechuudha. Asirratti immoo kunoo gara gadii kanarratti Saudi Arabiyaa amma fakkeenya biyya keessa jirtan Dubaayina ta'u biyya fedhe ta'u asirratti buufattan jechuudha. Hoggaa asirratti buufattanii asirratti Saudi yoo ka Itoophiyaatti jijjiiruu barbaaddanii ka Itoophiyaa yoo Saudiitti jijjiiruu barbaaddanii haala kanaan jijjiiratan jechuudha. Kunoo amma fakkeenyaaf ka Itoophiyaa jijjiiruuf bakka duwwaa kana tuqeen jira. Bakka duwwaa gan tuqee amma fakkeenyaaf 400 jechuudha. Meeqa akka jijjiiru asumaan isin agarsiifna. 400 Itoophiyaa birrii riyaala Suudii 52f kunoo saantima hagana jechuudha. Hagana jijjiira jechuudha. Yoo barbaaddanis ka Suudii yoo immoo ka Itoophiyaa jijjiiruu barbaaddanis kunoo haala kanaan fakkeenyaaf Suudii 1000 jennu. Suudii 1000 Itoophiyaa meeqa akka jijjiiru. Kunoo asirratti 30,734 saantima hagana jechuudha. Waan baay'ee namatti tolu jechuudha appilikeeshinni kun. Inni kan biraan immoo baay'eetu jira. Wannumti hin jirre hin jiru jechuun hin danda'ama jechuudha. Wannumti hin jirre hin jiru jechuun hin danda'ama. Ruuleriin jira, saawundi meetiraal jira, wanni hin jirre hin jiru. Kana biraan immoo asirra darbitanii sarara 3 kana yoo rukuttan jechuudha. Sarara 3 kana see tokkoof akkanatti cuqaastan jechuudha. Sarara 3 asirratti argamu. Bakka kanarratti kireet shoorti kaat jedhaa sanarra darbitanii yoo barbaaddan seentanii ilaaltanii asirratti al sooshaal miidiyaa ka jedhe kanatti rukuttan jechuudha. Asirratti immoo wantoonni hin finne hin jiru bakka baay'eedha jechuudha. Kunoo feesbuukas ni qaba. Feesbuuk asirratti banattanus isiniif dalaga jechuudha. Tiwiitariis, googilii, Instagiraam, Telegiraam wanti hin qabne bakka inuma hin jiru jechuudha bakka. Irra caalaa yuutuubii illee hin qaba. Yuutuubii asirratti fayyadamuu dandeessanii. Wanna baay'eedha ka jiru. Waastaappiin illee ni jira. Warri jawaalli waastaappiin bootaa isin jalaa hanqises asirratti fayyadamtan jechuudha. Kunoo waastaappiin isin jira. Waastaappiin immoo haalli isin ittiin fayyadamtanu kunoo asirratti waastaappiin kun hin dalagu waan ta'eef hin seentanii. Hoggan hin seentanii akkanatti isinii baata jechuudha. Horii xiqqoo turra. Asirratti daawunlood ka jedhe kana rukuttan jechuudha. Daawunloodii kana rukuttanii daawunlood hogga rukuttan asirratti filannoo isinii fida. Bakka kanarratti beeksisa. Asirratti waastaappii buufattan jechuudha. Haala kanaan isinii bu'a. Waastaappii asirratti bakka kanatti buufattaneeti asirratti asumarratti fayyadamuu dandeessan osoo qafoora hin gahin jechuudha. Yoo barbaaddanis akka qafoora isinii ga'u isin godhachuu dandeessanii. Inni kan biraan immoo baay'eetu jira. Asirra iimoon hin jiru. Iimoon immoo asirra hin jiru. Iimeeliin jira, jiimeeliin jira, miiseejii asirratti isiniin fida, intarneetni jira. Wanna baay'eetu jira. Kana keessaaf tapha adda addaa fakkeenyaaf geemii walumaa galatti isin ilaaltan jechuudha. Appilikeeshina meeqa jira isinitti fakkaate gara appilikeeshina 120 gahuun oolu. An fakkeenyaaf yeroo gabaa keessatti lakkoofna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 jechuudha. Tartiibni kun dalkuun meeqa 1 2 3 4 4 jechuudha. 21 yeroo 4 21 yeroo 2 42 yeroo 4 84 jechuudha. Bakka kana qofaarra 84. Kunoo bakka kanatti immoo ammas meeqa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kun 9 jechuudha. Irraan gadee kun 9 dalgi kun ammas 4
sagal yeroo afur yeroo lama 18 yeroo afur 36 ta'udha. Walii galatti meeqa? Inni kaan 8 meeqa jenna? 84 90 dhibbaaf 20 jechuudha. Appilikeeshinii dhibbaaf 20 guutuu dhibbaaf 20 guutuu jawaala keessa irratti itti fayyadamtan jechuudha. Wannan isin agarsiise kanaa olitti baay'eetu jira jechuudha. Isin seentanii itti fayyadamtani. Warri jawaalli keessan keessaafuu jawaalli keessan giigaa 8 warri giigaa 16 warra akkasii jechuudha. Appilikeeshina dirqamatti fayyadamuu qabdani. Maaliif jennaan waan baay'ee isin fayyaduudha. Appilikeeshina biraa buuftanii wanti isin cinqamtan hin jiru. Wanti hin jiru asirra bakka irra caalaa wanti nama fayyadu jechuudha. Kaalaandariin jira, kaalkuleeteriin jira. Kan amma fakkeenyaaf kaalkuleeteriin kun bakka kanarratti argama jechuudha. Kaalkuleeteriin argama, kaalaandariin jira, qiblaan jira, kareetti sagadan. Wanti baay'een ruuleriin jira. Waa baay'ee jira jechuudha. Maaliifuu isin waan tokko tokkoon keessa seenee isin agarsiisuudhaaf viidiyoon irratti dheeratuuf keessa seentanii ilaaltan jechuudha. Keessa seentanii tokko tokkoon waan baay'ee itti gammaddan jedheetan abdadhaa. Barnoonni keenya irraa kana fakkaata. Torba yeroo biraatiin haga walitti deebinutti nagaatti isiniin jedha. Sheer waliif godhaati. Uummata biraan gaati. YouTube subscribe godhaa. Nu jajjabeessaa isiniin jedha. Ammas yeroo biraa appilikeeshina bareedaa akkanaa qabannee